Let's start. Yeroo baay'ee irra deddeebi'iitiin wantoonni akka kanaan ni fayyadamna. Fakkeenyaaf agam ture, wantichi erga ta'ee tureeraayi agamii ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu yoo barbaanne maal jenna? How long, how long, how long jennaa jechuudha. How long yeroo jennu yeroo wajjin kan wal qabatudha malee fageenya wajjiniitiin miti jechuudha. Fageenya yeroo jennu distaansii wajjin kan wal qabatu miti jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin hagam ture jechuu yoo barbaanne maal jennaa? How long. Say it with me. How long? Say it with me. How long. Good. So afaan Ingiliffaatiin agam ture jechuu yoo barbaanne how long jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf erga wal agarree hagam ture jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin how long ka jedhu sana fayyadamuutiin maal jennaa? How long since we met. How long since we met. How long since we met jechuu dandeenya jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin erga wal agarree hagam ture jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Say it with me. How long since we met. Good. How long since we met. Akka kana jennaa jechuudha. How long since we met. How long since we met jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun erga wal agarree hagam ture jechaa jirra jechuudha. Akkuma kana immoo erga wal agarree tureera inni sun bifa gaaffiitinidha. Inni kun immoo erga wal agarree tureera jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? It has been a long time since we met. It has been a long time since we met. It has been a long time since we met jennaa jechuudha. Kana jechuun erga wal agarree tureera baay'ee even tureera qofa osoo hin taane baay'ee tureera jechaa jirra jechuudha. Maal jennaa? It has been a long time since we met. It has been a long time since we met. It has been a long time since we met jennaa jechuudha. Akka kana jennaa jechuudha. Akkuma kana immoo bara meeqa as jiraatte jechuu yoo barbaannes how long kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bara meeqa as jiraatte ati bara meeqa as jiraatte bakka kana haa ta'u magaalaa kana haa ta'u iddoo kana haa ta'u bara meeqa jiraatte hagam jiraatte baay'ee turteettaa asii jechuu barbaanne maal jennaa? How long have you lived here? How long have you lived here? How long have you lived here? Hagam turte hagam jiraatte jechuu barbaanne akka kana jechuu dandeenya jechuudha. How long have you lived here? How long have you lived here? Jechuu dandeenya jechuudha. Bara meeqa as jiraatte yookiis immoo waggaa meeqa as jiraatte hammam turte jechuu barbaanne akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hagam turtaa bakka kana haa ta'u magaalaa kana yookiis eessayyuu haa ta'u hagam turtaa bara meeqa turtaa waggaa meeqa turtaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Please don't forget to subscribe, like, and share this channel. Thank you for being the community of this Oro English. Stay tuned with us. Hagam turtaa jechuu yoo barbaanne hagam turtaa bakka kana haa ta'u magaalaa kana haa ta'u eessayyuu haa ta'u hagam turtaa turtee kan darbe osoo hin taane garuma fuulduraatti illee hammam turtaa jechuu yoo barbaanne again how long kana fayyadamuutiin maal jennaa? You can try. Is there anybody you can try? Okay. How long will you stay? How long will you stay
Just you can say how long will you stay? Hagam turtaa jechuu barbaanne maal jechuu dandeenya? How long will you stay? How long will you stay? Jechuu dandeenya jechuudha. Fageenya tokko immoo inni ammaa kun yeroodha. Yeroo wajjin kan wal qabatudha. Amma immoo fageenyuma distaansii fageenya bakkaa jechuudha. Waan akkasii kana immoo hagam fagaataa hagam ture yoo jenne maal jenne inni irraa how long jennaa jenneera. Amma immoo hagam fagaataa distaansii jechuudha. Distance wise yoo ta'e immoo maal jennaa how far jechuu dandeenya jechuudha. Can you say it? How far? Say it with me. How far? Good. Hagam fagaata jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? How far? Good. How far jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa bakka jirru tokkorraati hagam fagaataa bakka kanarraati hagam fagaataa jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? How far is it from here? 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 Jechuu dandeenya jechuudha. How far is it from here? How far is it from here? Jechuu dandeenya jechuudha. Hagam fagaataa asirraati bakka kanarraa iddoo amma jirru kanarraati hagam fagaataa jechuu yoo barbaanne how far is it from here? Jechuu dandeenya jechuudha. Good. Irra deddeebi'iitiin isinillee nu faana shaakaluu hin dagatinaa. Manni keessan hagam fagaataa jechuu yoo barbaanne mee maal akka jennu afaan Ingiliffaatiin isin immoo deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Mee shaakalaa isinis manni keessan hagam fagaata jechuu barbaanne maal akka jennu mee deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Leave your answer in the comment section. Oral English. Your perfect choice. Fageenya hangamii deemtee namni tokko amma kanan deemee dadhabee sanadhaa kanadhaani jedha. So fageenya hangamii deemte jennee isa gaafachuu barbaanne maal jennaa? How far have you traveled? How far have you traveled? How far have you traveled? Jechuu dandeenya jechuudha. How far have you traveled? How far have you traveled? How far have you traveled? Fageenya hagamii deemte? Baay'ee deemte yoo fagoo deemte jechuu barbaanne how far have you traveled? How far have you traveled? How far have you traveled? Jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Fageenya hagamii fiiguu dandeessaa? Kiiloomeetira 5 moo 10 moo 4,000 moo maaraatoonii moo hammam fiiguu dandeessaa jechuu barbaanne fageenya hagamii fiiguu dandeessaa jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? You can try. How far can you run? 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 Jechuu dandeenya jechuudha. Hagam fiiguu dandeessaa? Fageenya hagamii? Fageenya dheeraa moo fageenya gabaabaa jechuun how far kan jettu fageenya sana kan ibsitu, can you run jechuun immoo capacity namichaa potential hammam danda'a hammam fiiguu danda'a isa jedhu akka kanadha jechuudha. So how far can you run jechuun hagam fiiguu dandeessaa? Fageenya hagamii fiiguu dandeessaa jechuudha. Mee isin immoo baankiin asirraa hagam fagaataa? Baankiin bakka kanarraati hammam fagaataa jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin baankiin asirraati hagam fagaataa jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a.
you.